Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyootii qophii sirbaa fi odeeffannoodha qabna har'aafis odeeffannoon keenya immoo weellisaa irraa kan isin biraa gahu torbeedhaan egaa namoota artii Oromoo keessatti gumaacha hedduu gumaatanii artii irraa badan akkasumas immoo warra lafaa dhufaa ni jajjabeessina. Har'aaf egaa keessummaan keessan jechuun keessanii nafuu gara boodatti isin biraan kan geenyu ta'a. Shole kumare shole kumare Barri sangoota magaalaa shilibii mukenula barri durba babare walitti waamina Akkottume furtuu kooshee borii siin jaallata marrataan esborii Faatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii hordoftoota keenya egaa walitti deebineeti jirra akkuma argitanii keessumaan kan koo har'aa takkaalinyi xannaati iloo Abbaaboor kiiloomeetira 700 imaluudhaan Adaamatti argameeti jira istuudiyoo yeroo kaayyoo keessatti egaa takkum baga nagaan dhufte. Maal jette jaartiin warra baadisaasa? Waan jettiin gaabii muramaa si gaafa. Tole jaartiin warra baadisaasa eenyu garuu? Jaartii warra baadisaasa hin beeknu nu akka kilee faafabilee keenya gaafa hin beeknu. Jarri immoo lubbuudhaan hin jiranii. Jara irraa dhaalle. Sirba kee keessa jira gara boodatti baay'ee sirba bareedaadha hordoftoota keenya isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Mee takkuun egaa eessatti dhalatee guddatee akkamitti immoo gara artiitti dhufee kan jedhu immoo kaafnu laata? Beessa ani kanan dhaladhe godina Iluu Abbaaboraa aanaa Yayyoo ganda baadiyyaa Sagee jedhamtutti dhaladhe. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Giicii jedhamtu tokko hanga jaattiin baradhe. Saboota 7-8 mana barumsaa magaalaa Maayayyoo keessatti argamti Almaaz Qaarboom kan jedhamtu baradhe. Kutaa 9 kaasee immoo magaalaa guddittii godina Iluu Abbaaboraa kan taate magaalaa Mattuutti dhaladhe. Tole akkamitti immoo artii jalqabde? Artii kan inni eegale egaa mucaa baadiyyaati mucaan qonnaan bulaati. Yeroo saawwa tiksinuu yeroo midhaanni eegnu weeddisna weedduu garaagaraa kana tapha ijoollee kana ni taphannaa jechuudha. Tole. Fakkeenyaaf amma yeroo loowwan tiksituu wantati yeedaleessitu wantati waleelleessitu jira. Yaashoolee kumaaree. Sun jira gara biraa garuu duwwan faarsitaa weegaloo galoolee gabbattee weegaloo gashaan gabaabbattee weegaloo gaheen jabbii galchaa weegaloo galeen teessoo gangalchaa weegaloo. Waaw. Waan akkasiitu jira. Amma argite literaaturii isaa ogbarruun isaa akka bareedu. Amma warri barreessitoonni keenya keessoo hawaasa keenyatti odoo gadi bu'anii arganii ogbarruun keenya sadarkaa looreetiin nama geessisa. Akka inni bilchaatu akka inni mi'aawu argite hin bareeda itti fufi. Egaa akkas akkasiin weeddisna turree hin taphanna turree sanarraan kaasee abbaan koo ajjeesaadha. Namoota gootota jedhaman keessaa bara durii akkas seeraa feeraan bineensota bosonaa ajjeesuun hanga seeraan horkamutti turan namni baqqoo deemee mirga argachuuf goota jedhamuuf baqqoo duula ture. Tole. Yeroo sanatti egaa inni warra duulan keessaa isa tokkodha. Egaa ajjeesaan immoo hin geerara. Ajjeesaan immoo waan geeraruuf waan jedhee geeraruus waan qabuuf abbaan koo hin geeraru galgala. Tole. Galgala duddaan ciisee yeroo inni geeraru an daa'ima ta'ee dhaggeeffadhaan ture geerarsuun jechuudha. Yeroo inni geeraru hanga sagaleen isaa baay'ee bareedaa jechi inni jedhu baay'ee bareedaa. Si keessa gala jechuudha. Miirri sun na keessatti waraabamaa deemee na keessatti afaa deemee. Tole. Anis guddachaa yeroo deemu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kutaa 9 yeroo gahu gumii gaadaa sa'oo kan aadaan seenaan duudhaan
afaan oromoo itti dagaagu achi keessa mana barumsaa keessatti hundaa'ee jechuudha. tole Gumiilee baay'eetu jira gumii afaan oromoo qofa osoo hin taane jechuudha. tole An gumii sana keessatti akka barataa tokkotti hin galmaa'ee tole yeroo jalqabaatiif na yaadadhaa. Roobii wal geenyaa Odaa jalatti wal geenya. Odaa jalatti wal geenya Oromoon maaliif bakka wal geettiin isaa Odaa jala. odaa jala eeyye Sana gumii sana keessatti yeroo hojjennu keessatti yeroo hirmaannu keessatti afoolota Oromoo muuxannoo wal jijjiirra. Tokko mammaaksa fidaa, tokko hibboo fidaa, tokko geerarsa fidaa, tokko sirba durbaa fidaa. Akkasiin muuxannoo qabnu waliif sheer gochaa turre. Ani na yaadadha yeroo jalqabaatiif yeroo gara waltajjiitti ba'ee gumii sana keessatti jechuudha. Geerarsaan geerarsa Irfaa Gaanfuree. tole Geerarsa sana walaloo isaa qofa hin jedhe malee yedeelessi. tole Barreeffamarraan dubbise. tole Ijoolleen sagaleedhaan hojjechuu qabda malee ta'uu waan tole dhugaatanii. mee yaadatta Geerargeerari jedhu maal abbaa kun geerara ataanu yaada yeelalaayi. Anoo yaada yeelalaa namni geerareen kumne goodaa biyya koo jira ani ijoollee biyya keenyaayi. Ijoollee biyya keenya goota wal bira teenya aduundumtuu adoo keenya. shoo baay'ee bareeda ture ka'umsi kee kanaa jechuudha. Ka'umsi koo gumii gaadaa sa'uuti. Sana keessatti gaa barattoonni hawwisoo keessatti hirmaatan immoo turan. tole Na dursanii. Yeroo ammaa kana poolisii ta'eeti jira. Isheetu jedhama. Achuma godina Iluu Abbaa Boor keessa hojjetaa jira. Poolisii godina Iluu Abbaa Booraa keessa dalagaa jira amma. Poolisummaadhaan hojjeta. Inni na dursa ture. tole Hawwisoo handhuura iluu kan jedhamu tokko ture. Maaliif hawwisoo sanatti hin galmooftu? Nu bari koo achitti deemneeti aadaa keenya guddisaa jirra waan jedhu naa kaase. tole Mee na galmeessii waan jedhuun kaasee jechuudha. Hawwisoon suni homaa miti gaa kaffaltii isin qabu maaliif hin qabu akkasiin mee na galmeessii waan jedhuun kaasee fi na galmeessee si galmeessee dheeree guyyaa biraanatti. Osoo achi keessatti haqee galmaa'ee ululleen taphadhan ture. Gara sagaleetti dhufne ture. Ulullee kana osoo hin taphadhu fi ijoollee warra weellisan kana tole hawwisoon sun diigamee bifa haaraadhaan ijaaramuudhaaf eegalee jechuudha. Hawwisoo handhuura kanaafuu ka'umsi kee kanaa jechuudha. tole egaa yeroo keenya wajjinis deemuudhaaf mee Iluu Abbaa Booraa akkamitti ibsitaa otoo isin jedhanii akkamitti ibsitaa Iluu Abbaa Boor? Ani gaa Iluu Abbaa Boor kana ittiin ibsu namni waan isatti fakkaate jechuu danda'a. Ani araddaa makkoo bilii biyya ijoollee maccaa ollaa sayyoof leeqaa maasaa ilmaan obuu qaccee warra tuummee qe'ee warra beekaa. Qaccee shoonoo qilxuu mootii dhuuf abbaa ilmaan jaawwii tulluu leenca baddaa bachoo daaktuu sooriif gabbaa. Iluu biyya gadaa yaayyoo teessoo caffee biyya guyyee jersoo teessoo saglan iluu qe'ee abbaa gammachiis horatittuun farsoo. Addaanya adda killaa goota sooriin gamaa. Firrisaa abbaa waggaa leenca warra buunnoo biyya baaluu girmaa suphee noophaa algeessaachii dooranniif mattuu noonnoo. Gicinaayii gombocii yaayyoon teessoo mootii gidduu rumuuf cooraa iluu abbaa yaansoo iluu abbaa raagoo caalii farda booraa. Baay'ee bareedaadha. Hordoftoota keenyaa egaa walaloon isaatis kan miira namaa tuquudha. Walaloon akkasitti barreeffama baay'ee galatoomi. Egaa sirba sadeen tokko ni ani beeka. Garuu sirba meeqa sirbitee walii galatti? Ani hanga wanaatti Iluun aadaa qabaan jira. iluun aadaa Furtuun koo jira. Furtuun koo jira. Oromoo maaltu wallaalee kan jiru Oromoo jira. maaltu wallaalee. Baastuu araadaa kan jiru jira. Kilippii isaa hojjetame malee. Baastuu araadaa Oromoo maaltu wallaalee wajjin wal faayaan hojjedhe. Tole. Isa keessaa kilippiin kan hojjetameef Oromoo maaltu wallaalee kan jiru ture al tokkicha bahee jira. Durarraa jalqabna. Iluun aadaa qaba kan jedhu. Meegaa seenaa isaa nutti himta seenaa sirba sanaa gaggabaabsineeti kan kaafnu. Yeedaloon isaa walaloon isaa yeedaloon isaa akkasumas piroodaakshiniin isaa kan jedhu kaafnee achumaanis sagaleedhaan jetta jechuudha. Egaa seenaan iluun aadaa qabaa weelluu jedhu keessatti seenaan inni qabu jalqaba irratti gosni shubbisa godina Iluu Abbaa Booraa gattumee fi kunkummii warra jedhamuudhaan kan beekamanidha. Dalagni haadholii akkuma jirutu ta'ee sirbichidha sirbi daboo akkuma jirutu ta'e jechuudha. Gosa shubbisa isaa keessaa amma sirbi seenaan iluun aadaa qabaa kun lamman isaa ateetiin immoo toora sanitti sirriitti beekama miti ree booraaf cooraa kan jedhu dalagaa haadholiitiin
sirba kana keessatti gaa gosa lammanuu hammateera. Kunkummees hammateera sirba mormaas gattumis kan jedhu sana kunkummee fi gattumii jedhama. Tiriyaa kan jiru san tiriyaa jedhama. Amma namni al tokko tiriyaa jedha, eesiyaa jedha, eesiyaa jedha. Tole. Kaminni garuu? Inni sirriin isaa eesiyaadha. Eesiyaadha. Eesiyaa jechuun. Eesiyaa. Akkasuma sirrii akkamitti jettame? Eesiyaa. Akkana jedha warri kan garuu eesiyaa jedhu. Maal ta'e egaa kana keessatti shubbisa gosa lamman kana keessatti qaba yeroo shubbisni isaa hojjetamu jechuudha. Seenaan isaa garuu mata dureen isaa garuu maaliif iluun aadaa qaba jettee jechuu kaasuu dandeessa. Tole tole. Aadaan iluu abbaa buuraa uummata godina iluu abbaa buuraa bal'aatu jira. Tole. Garuu akka godinaalee biraa aartiidhaan deeggarame guutuuwwan biyya iluu abbaa buuraa keessatti argaman mul'anne. Guutuunni iluu abbaa buuraa kan akka Fatansaa iluu Diimaa Caadii Gariisaa Abbaa Raaguu Firriisaa Abbaa Waggaa Meexxii Shan warreen jedhamu jiru. Seenaa jajjaboo kan raawwatan nafxanyaa wajjiniin mormaa hudhaasa wal qabatanii seenaa dabarsan jira. Jarri gatiin faarfamneef aartiidhaan gatiin deeggaramneef aadaan isaa shubbisaas. Isa kana qofaa iyyuu miti. Amma kan akka saambee fudhachuu dandeenya. Simbiratti keessoo iluu abbaa buuraa iddoo xaaliyaaniin itti mo'atamtellee amantii akkuma Adwaa garuu namni baay'ee isaa saambee beeka jedhee yaadu. Saambeenis iluu abbaa buuraa keessatti iddoo seenaati. Ati ibsuu dandeessaa itti fufi. Egaa kanaaf gatii illee lifamneef akkuma ammatti kaastee bakki seenaa qabeessi saambee kunis akkuma kana uummanni hawaasni naannoo sanaa tokkummaadhaan hiriiree bara durii sana xaaliyaaniin biyya keenya uummata keenya booji'uuf yeroo jettetti biyya keenya weeraruuf yeroo jettetti eebuuf gaachana qofaan marfii fuuldura dhaabbachuudhaan aarsaa kaffalamuu qabu kaffalanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii bakka bilisatti baasanidha. Iddoon sun Saambee jedhamti magaalaa Booree keessatti argamti ganda baadiyyaati. Bara kanas egaa akka mootummaatti itti karoorfatamee itti xiyyeeffatamee Adwaa lammaffaa jechuudhaan bakki sun seenaan sun yaadatamee oleera. Kana booda waggaa waggaadhaan kabajama jennee abdii qabnaa jechuudha. Kanaafuu sirba kee iluun aadaa qaba. Iluun aadaa qaba. Aadaa baay'ee qaba. Seenaa baay'ee qaba. Duudhaa baay'ee qabaati. Warri kaanis kottaatii irratti hojjedhaa jechuuf. Mee sirba san nu yaadachiisi gaa. Sana booda immoo hin affeerra. Walaloo amma yeedaloon iluun aadaa qabaan intiroodha. Sana booda gara aadaatti dhufaa dhufte. Yeedaloodhaan addaan babaastee mee akkasitti nu kaasi. Jalqabarratti iluun aadaa qabaan mata duree masaa kennanii miti. Shule gumarre, shule gumarre. Warri sangoota magaalaa shilingiinuu kennulata. Warri durbaama magaalaa walitti waa himulata. Sangootaan dachaa sangubaata miruuti. Anaama walaalta gurbaapaa jiruuti. Gurbaapaa jiruuti. Gurbaapaa jiruuti. Durii. Daa'imni ijoolleen saawwa tiksitu midhaan eegdu sirba kana ni weellisti. Hiikoon isaa maal nama osoo daa'imni jirtu osoo ijoolleen jirtu namni guddaan saawwa lafa isheen marga dheeddu kaloo dheeddu midhaan irraa as deebisuu hin nafu. Daa'ima kanaaniyyuu dhaqiitii waan akkanaa sii godha. Asnaa deebisii jedha. Asnaa deebisii jedha. Yookaan immoo asnaa hararii jedha. Asnaa hararii. Deemee gurbaata olii sana asnaa deebisii mee. Dhakkee inni dhagu jechuu dandeenya ijoollee ligaa. Waan akkanaa sii godhaam jedhama akka baateetti. Waan akkanaa sii kennaam. Saantima akkasii sii kennaam. Shilingii sii kennaam. Si galee. Kanaaf sirba ta'ee jechuudha inni kun. Kanaaf sirba ta'ee isa booda. Yeedaloo walaloon isaa. Kan hawaasaati. Kan hawaasaati. Walaloonis yeedaloonis. Yeedaloonis. Ani xiqqoo ishee modifaayin godhee gara moodaan ammayyeessuu fikireetan godhee kan hawaasaati. Wanta nufi kootii immoo uumeetti dabalee immoo jira jechuudha. Affeerree sana booda simboo keenya immoo ilaallee deebina qaba. Hordoftoota keenya egaa takka Leenxannaa waliin kan jirru nama aadaa sirriitti beeku. Keessoo artistoonni aadaa ofii akka sirriitti beekan waan irraa baratanii nutti fakkaata.
artistoota qofa hin taane namoonni afaan qoratanis akkamitti afoola ofii gara walalootti fidanii akka itti ogbarru guddisuu danda'anii takkaaleen waan hedduu kaasati jira guddisnee galateeffannaa. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa qophii keenyan akka bashannanaa jirtan abdiidha qabnaa keessumaan kan koo har'aa takkaaleen xannaati egaa kiiloomeetira 700 imaluudhaani na biratti argameeti jira ulfaadhu galatoomii jennaa takkuu akkamii turtiin keenya sitti tolaa jira. Bareeda. Bareeda waan addaati. Bashannanaanuma seenaas wal barsiisaa. Waan hedduu nu barsiisatti jirta ulfaadhu galatoomii. Hojii lammaffaati jedhee kan inni fudhadhee furtuu koo kan jedhudha sirba ammayyaati bifa reegeetiin kan sirbite. Mee xiqqoo sirbee. Naaf kottumee furtuu koo ishee borii kan jedhudha. Ittoo sagaleedha xiqqoo ishee. Naaf kottuu kaa furtuu koo ishee borii siin jaalladha warra taa'es borii ina fini ilbata gaafa barii ina fini ilbata gaafa barii. Takkaalinyi baay'ee bareedaadha egaa ulullees taphata jedhani. Waayyoo suuta hidhee gaafa laalu ululleen illee si harka jirti. Hordoftoota keenya biraan immoo keenya qaba. Tole. Ulullee kana akkamitti barte garuu ulullee? Ani mucaa baadiyyaatti siin jedhame ture. Mucaa baadiyyaatti saawwa eegaan guddadhee midhaan eegaan guddadhee. Mee afuufi ta'u anis na yaala danda'an danda'u. Namni hin danda'u. Si yaala anis rakkaa bareeda na yaala tureera waan ta'eef. Tole. Sagantaan keenya ammas itti fufeetii jira egaa takkee wajjin kan jirru amma immoo Oromoo maaltu wallaalee jechuufi jenna hordoftoota keenya Oromoo maaltu wallaalee sirba takkaaleen xannaati. Mee seenaa sirba kanaa kaafnu Oromoo maaltu wallaalee. Sirbaan sirbee hundi isaa artistiin kaanis gaafa weellisuu seenaa mataa isaa qabaachuu danda'a. Si ajaa'ibaa seenaan sirbi kun qabu bara uummanni Oromoo cunqurfamaa ture sana bara mootummaan duraan biyya bulchaa ture biyya kanarratti lafa isaa saamuudhaaf maal ture mormii guddaan ture jechaadha. Warraaqsi ture jechuudha. Akkuma guutummaa Oromiyaatti. Nuti akka biyya keenyaatti warraaqsa gaggeessaa ture jechuudha. Yeroo warraaqsa kana gaggeessinu hiriiraan yaadannoon sirba guutummaa sirbuudhaan jechuudha. Sirba kanas hojjechuu barbaade miti kiliippiidhaan hojjechuu yaadeen hiriira baane mormii keenya dhageessuudhaaf baane yeroo sana gaafan jedhee namoota hidha baaniif sirba baasu namoonni sagaleen jaraan jala qaban akkan isitti tolu asirratti na baatu qoreetti na baatanii namoota asii gadi ilaala jechuudha nama ammana jedhamu gaa hawaasni hiriira bahee mormiidhaaf jechuudha irra jararra taa'een morma namarra taa'es qoree irratti ka'urra na baatanii deemu dargaggeessi humna qaqqaban kuni darabeetti ofirraa dabarsu. Gaafa jedhu jedha hawaasi bal'aan maal jettee jaartiin gadda baadiyyaa waan jetteen gaabbiin boramaa si gaafadha sagaleen bal'aan sagaleen guddaan amantaa fi si yaamsiisa amma waasii si waamsiisa taafii yaamtu malee galtu. Waasi waamtu malee galtu baladaa fi shaggoo yasarriiti gaafa jedhu hawaasni sagalee isa jijjiiraa qabu kanatti meeshaan gaafa dabalamu akkam natti tole kanatti meeshaan dabalamee istiidiyoo seenee kiliippiitti hojjetamee immoo waan bareedaa ta'e achumatti naa dhufee jechuudha.
sanarraan kaasetan hojjedhee egaa sirba sana keessatti Oromoon maaltu wallaalee Oromoon goota Oromoon maal dhabe jechuudhaaf si galee beekaas qabna hayyuus qabna biyya bulchuus dandeenya qabeenyaas qabna dureessas qabna jechuuf jecha itti fayyadame Oromoo eenyutu wallaale hundatu beeka addunyaatu beeka Afrikaa warra Eeshiyaa dabalatee biyya keessa yuudhiisee Oromoon baratee faranjii yoo ta'e faranjichi Oromoo hin ta'uu danda'e jedhu walaloon tokko jedhu jira. Sirba kana keessa jiru baay'ee akkasumaan sii walaleessi. Oromoon baratee faranjii yoo ta'e maal jechuudha? Oromoon afaan faranjii barachuu danda'a. Faranjiin afaan Oromoo barachuudhaaf hanga ta'e hin carraaqaa namni muraasni beekuu danda'a. Hanga Oromoon afaan faranjii baratee beeku garuu faranjiin yoom afaan immoo bare immoo Oromoo isa ta'uu hin danda'u. Oromoo wanti ibsu waan baay'eetu jira waan ta'eef Oromoo ta'uudhaaf waan baay'ee si barbaachisa waan ta'eedha. Kanaaf Oromoon addunyaatu beekaa saba bal'aatu beekaa jechuudhaaf waan kana fayyadamee jechuudha.